Sababa waraana Iraan Ameerikaan misaayiloota hedduu akka dhabdee sababa kanattis Iraan haleeluu akka dhaabde gabaasonni gidduu kana bahaa turanii warri Ameerikaa isa kana ni haalu garuu ofii Ameerikaan dhuguma sababa kuusaan meeshaa waraanaa ishee haphateef Iraan haleeluu dhaabde. Ameerikaan haga yoonaa meeshaalee waraanaa hagamfaa Iraan irratti fayyadamteetti hagam kuusaadha qabdi hagam kassarte kan jedhu viidiyoo kana keessatti ilaalla. Pireezidaant Doonaald Tiraamp jalqaba adoolessaa wayita kora ittisaa fi kalaqaa Pensilveeniyaa irratti hooggantoota kaampaaniiwwan meeshaalee waraanaa oomishanii duratti ba'u sammuu isaa keessa wanti ture ifa. Meeshaalee waraanaa heddumminaa fi saffisaan akka oomishan. Meeshaalee waraanaa addunyaa irratti qulqullinaan dorgomaa hin qabne qabna jechuun oomishtoota meeshaa waraanaa kolleejjii oomisha meeshaalee waraanaa US keessatti walitti qabamanitti dubbate Tiraamp. Bulchiinsi Tiraamp korri sun industirii meeshaalee waraanaa Ameerikaa haaressuu fi dandeettii waraanaa biyyattii gabbisuuf bu'uura ta'uu dubbata. Garuu waraana Iraan eegalanii guyyoota jalqabaa 40 ta'an keessatti duula maqaa Operation Epic Fury jedhamuun geggeessanii fi ergasiis haleellaa darbee mudatu irratti meeshaaleen waraanaa akkaan ammayyaa'oo ta'an kan warri Ameerikaa fayyadaman hedduun isaanii waa'een isaa bal'inaan hin dubbatamne. US hanga yoonaatti waraanni kun doolaara biiliyoona 37.5 baay'isuu ibsite baasiin hedduun meeshaalee waraanaaf kan ba'edha. Ebla 8 wayita waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsamu US qiyyaafannoowwan Iraan 13,000 caalan haleelu White House ibsee ture. Akkasumas yeroo wal fakkaataatti humni ittisaa Ameerikaa misaayilotaa fi dirooniiwwan Iraan 1,700 caalan qolachuu ibse. Amma US marii nagaaf karaa banuuf jecha haleellaa Iraan irraa dhaabuu ibsiteetti. Gabaas New York Times haleellaan kun kuufama meeshaalee waraanaa Ameerikaa daran haphisaa waan jiruuf Tiraamp karoora Iraaniin haleeluu akka dhaabu gorfamuu mul'iseera. Garuu wiixata adoolessa 27/2026 Tiraamp hanqinni mudachuu haaleera. Addunyaa irratti biyya kamuu caalaa meeshaalee waraanaa qabna kan nu barbaachisuun ol jechuun Wall Street Journalitti hime Tiraamp. Dhimmi meeshaalee waraanaan wal qabatu bulchiinsa US keessatti mata duree rifaatuu fi mufannaa uumaa jirudha. Ji'a darbe dhimma kana irratti gaaffiidhaan kan muddame ministeerri ittisaa biyyattii Pete Hegseth hanqinni meeshaalee waraanaa Ameerikaa mudachaa jiraachuu haaleera. Ammoo ergasii ejjennoo isaa battaluma jijjiire. Torbee darbee dameen waraanaa ammatti doolaara biiliyoona 87 akka barbaadu gaaffii seenetiif dhiyeessee ture. Kunis meeshaalee waraanaa dabalatee hanqina akkaan yaaddessaa biyyattii mudate guutuuf akka ta'e eere. Ragaa giddugalli istiraateejiif qorannoo idil addunyaa Center for Strategic and International Studies CSIS jedhamu kan Washington DC jiru baaseen biyyattiin meeshaalee waraanaa gati jabeeyyii kan yeroo gabaabaa keessatti bakka buusuu hin dandeenye hedduu dhabdeetti. Jaarmiyaa kanatti gorsaa gameessa kan ta'e Mark Kansian misaayila tokko bakka buusuuf waggaa tokko haga 5 itti fudhata. Ammoo waan feete yoo goote hojii kana ariifachiisuu hin dandeessu jedhe. Karaalee ijoon lama US meeshaalee waraanaa ishee fayyadamaa turte sirna haleellaa lafoo fageenya dheeraa irratti taasifamuu fi sirna ittisaa haleellaa qilleensaa fi misaayilaa Iraan irraa raawwatamuuti. US haleellaa lafoo gara caalu kan fayyadamte misaayila Tomahawk Land Attack Missile TLAM jedhamuun. Meeshaan akkaan ammayyaawaa fi qaalii ta'e kun dooniiwwan waraanaa galaanarraa fi galaana jala buufatan irraa fageenya kiiloomeetira 1,600 irratti haleellaa raawwachaa ture. CSIS akka ibsetti Ameerikaan waraana Iraan irratti misaayiloota kunneen 1,000 caalaa fayyadamteetti. Kanas hanga bara 2031tti bakkatti deebisuun akka hin danda'amne ibsame. Akka ragaa jaarmiyaa kanaatti misaayilli gosa TLAM tokkoonsaa doolaara miiliyoona 2.6. Sirni ittisa qilleensaa US daran fayyadamaa turte ammoo Patriot kan jedhamudha. Kun misaayila lafarraa dhuka'u yoo ta'u haleellaa xiyyaaraa fi misaayilaan raawwatamu qolachuu irratti kan xiyyeeffatudha. Ragaan CSIS akka mul'isutti Ameerikaan meeshaalee waraanaa kana ka waraana dura qabdu 2,330 keessaa 1,430 fayyadamteetti. Tokkoonsaa doolaara miiliyoona 4 yoo ta'u Ameerikaan meeshaalee waraanaa akkaan qaalii ta'an kanaan dirooniiwwan Iraan tokkoon isaanii doolaara 20,000 haga 50,000 hin caalle rukutaa turte. Kunis kisaaraa tokko. Meeshaa kana bakka buusuun ni ulfaata. Misaayila tokkoon isaa oomishuun waggoota fudhata. Har'a osoo baajata ramaddee waggaa 3 yookiin waggaa 4 booda misaayila tokko oomishtee baasta. Yeroo garii hanga waggaa 5 fudhata jedhe Kansiyaan. Kanamma Ameerikaan harkaa qabdu misaayila bara 2023 hojjetamuu eegaleedhas jedhe. Meeshaan akkaan ammayyaawaa fi haaraan US waraana Iraan irratti fayyadamte kabiraan Terminal High Altitude Area Defense THAAD ka jedhamudha. Sirni ittisaa kun ammoo ka Patriot caalaa fageenya dheeraa fi olka'iinsa guddaa irratti misaayiloota qolachuu danda'a.
CSIS waraana dura US meeshaa kana 360 akka qabduu fi waraana kana irratti 190 haga 290 fayyadamuu ibse. Kun ammoo hanqinni meeshaa waraanaa kana Ameerikaa mudataa jiraachuu sirriitti mul'isa. Addunyaa irratti baatiriin THAAD hojiirra jiran 9 qofa. Kana keessaa 7 kan Ameerikaati. Kanaafuu yoo Ameerikaan opereeshinii waraanaa itti fufte rakkoo guddaatu ishee mudata jechuudha. Yoo meeshaan waraanaa kun harka haphate humni waraanaa US sirna ittisa misaayiloota baalistikii akkaan murteessaa ta'e dhabu jechuudha. Misaayiloonni baalistikii Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa irraa yoo dhukaafaman kan ni ittisa jedhamee abdatamu meeshaa kana ture. Ameerikaan ji'a tokkotti misaayiloota 60 haga 65 oomishti yookiin waggaatti misaayiloota 700 haga 800 oomishti. Wayita duulli waraana Operation Epic Fury jedhamu eegalamu misaayiloota 800 caalan dhukaaste. US hanqinni meeshaalee waraanaa ishee mudachaa jiraachuun ka isheen yaaddessineef waan kuusaan meeshaa waraanaa ishee hir'achuu dhabeef qofa miti. Ga'umsi Iraan irra jirtus waan qormaata ittiin taaneef ta'uu danda'a. Amma dandeettiin Iraan misaayiloota, dirooniiwwanii fi meeshaalee waraanaa kaan oomishuuf qabdu akka duraa miti. Iraan sababa US fi Israa'el wal ta'uudhaan ishee haleelaa turaniif kuusaan meeshaalee waraanaa ishee, misaayiloonni ishee, dirooniiwwan bakki isheen irraa misaayiloota dhukaastuu wiirtuuwwan humna waraanaa ishee jalaa haphateera. Sababa kanatti amma Iraan kan isheen irratti xiyyeeffattee jirtu deebitee of ijaaruu, meeshaalee waraanaa ishee deebistee gabbisuudha. Isa kanaaf ammoo gidduu kana gabaasi bahe maaloodhaa gabaasi Reuters Chaayinaa irraa misaayiloota 400 ta'an bitachuuf akka jirtu. Isa kana garuu gama Iraaniinis ta'e gama Chaayinaatiin wanti mirkanaa'ee hin jiru. Keessa beektonni yookiin namoonni dhimma kana itti dhiyeenyaan beekan garuu Rooyitersitti akka himanitti Iraan torban kana keessa misaayiloota 400 ta'an Chaayinaa irraa argachuuf akka jirtu. Kanaanis meeshaalee waraanaa jalaa haphatan bakka buufachuuf hojjechaa akka jirtuudha kan gabaasamaa jiru. Gabaasi Reuters kan mul'isu jechuudha. Iraan sirna misaayiloota dhukaasuuf ishee gargaaru kana Chaayinaa irraa argachuuf doolaara miliyoona 60 haga 70 akka baastu maddeen Reuters kunneen himaniiru. Erga US fi Israa'el qindoomuun waraana Iraan irratti bananii Iraan yeroo jalqabaaf maallaqa guddaa misaayiloota fageenya gabaabaa irratti baasuuf jetti. Maddeen Rooyitersitti akka himanitti misaayiloonni Chaayinaa kunneen jalqaba lixa Chaayinaa bakka Oromkii jedhamurraa gara Paakistaan xiyyaaraan ergamu, achirraa gara Iraanitti dabarfamu. Humni waraanaa Paakistaan ammoo Paakistaan meeshaa waraanaa qilleensaa Chaayinaa irraa gara Iraan seenu jedhame keessatti maqaan ishee eeramuun dogoggoraa fi oduun kunis soba jedheera. Biyyoonni lameen Iraanii fi US jechuudha sanbatarraa eegalanii walitti dhukaasu torban lamaaf yookiin 11 ture dhaabuu ibsanii turanii. Haa ta'u malee ammallee darbanii walirratti dhukaasaa jiru. Har'uma Iraan wiirtuuwwan humna waraanaa baha giddugaleessaa keessaa US qabdu irratti haleellaa raawwachuu ajaji giddugaleessaa Ameerikaa Central Command kan jedhamu ibseera. Sababa kanatti Saudii wajjiniin wal ta'uudhaan warri Ameerikaa amma Iraan irratti haleellaa geggeessaa akka jirantu dhagahamaa jira. Saudiin sababii isheen US itti dabalamuudhaan Iraan irratti haleellaa geggeessuu filattee fi hidhattoonni Iraan kan Iraaq keessa jiran achirraa gara Saudiitti misaayilotaa fi diroonii dhukaasu achirraa sana haaloo ba'uudhaaf Saudiin bakka hidhattoonni kun jiran meeshaalee waraanaa Iraantu deeggaraa, Iraantu Iraaq keessaa gara Saudiitti wabbaasa. Isaan irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu gama kanaan US itti dabalamuudhaan Saudii Arabiyaanis Iraan haleellaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Haleellaan Iraan eegalte kuni wayitaa ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu Ameerikaa daawwataa jirutti Tiraampiin wal argee mari'achuuf jedhutti kan inni raawwate. Netanyahuun wayita gara Washington imaluuf jedhu yeroo darbe ajandaan keenya inni ijoon Tiraamp waliin mari'annu dhimma Iraan jechuun dubbatee ture. Iraan misaayiloota baalistikii hedduu buufataalee US baha giddugaleessaa jiranitti dhukaasuu ajajji giddugaleessaa Ameerikaa kun ibseera. Iraan haleellaa tasaa raawwachuuf misaayila hedduu dhukaasuu ka ibsee waraanni Ameerikaa misaayiloota Iraan hunda qolachuus beeksiseera. Gama biraan ammoo waraanni US fi ka Saudii Arabiyaa hidhattoota Iraaq keessa socho'anii fi Iraaniin deeggaramuun haleellaa diroonii buufataalee anniisaa Saudii irratti geggeessan haleeluu ajajji giddugaleessaa Ameerikaa ibseera. Iraanii fi US deebisanii walitti dhukaasuun isaanii sagalee dhukaasaa guyyootaaf dhaabbatee fi abdii marii bifa haaraan deebi'ee eegale dhaamsuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Doonaald Tiraamp sanbatarraa eegalee kan Iraan haleeluu dhaabeef marii dippiloomaasii kan eegalamee tureef ammas carraa biraa kennuuf akka ta'e ibse. Garuu mariin kun itti fufee mari'atamee bu'aa buusee waraana ji'oota 5
ture kana waraana US Israa'elii fi Iraan gidduutti ji'oota 5f erga eegalamee ture kana hin dhaabsisu yoo ta'e ammas haleellaa duraatti akka deebi'u akeekkachiiseera. Iraan gama seetiin doorsisa Ameerikaa kamiifiyyuu akka hin jilbeenfannee fi tarkaanfii fudhatamu kamiifiyyuu deebii isa madaalu akka kennitu kana kennuudhaan akka haaloo baatu ibsiteetti. Biyyoonni lameen ammayyuu hanqina meeshaa waraanaa isaan mudate bakka buufachuudhaaf hojjechaa jiru. Kun ammoo waraana dhaabuu caalaa gara waraanaatti deebi'aa jiraachuu isaanii kan agarsiisudha.